Har'ammoo mee waa'ee dhibee tiruu ilaalla. Ashama akkam jirtu? Ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib godhaati. Waa'ee fayyaa waan hedduurraa baradhaan jedha. Mee har'a waa'ee dhibee tiruu wantoonni tiruu keenya miidhan maal fa'i? Tiruu keenya yoo miidhame maal gochuu qabna? Tiruun yoo miidhamuu mallattoo akkamii agarsiisa? Kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Mee jalqaba wantoonni tiruu keenya miidhan maal fa'i kan jedhu haa ilaallu. Maal faatu tiruu keenya miidhuu danda'a kan jedhu. Isaan keessaa kan jalqabaa alkooliidha. Alkooliin qaama namaa kamuu hubuu danda'a. Haa ta'u malee kan inni caalmaatti hubuun beekamu tiruu keenyadha. Dhugaatiin alkoolii kun miidhaa inni tiruu namaarraan ga'u haguma baay'ina isaa haguma baay'ina dhugnuu akkasumas hanguma turtii yeroo agamiif akka dhugne irratti hundaa'a. Akkasumas immoo jabinni dhugaatii dhugamuu sun innillee effektii mataa isaa qabachuudha. Kanaaf egaa dhugaatiin alkoolii miidhaa inni fidu guyyaatti hagam dhugame akkasumas yeroo ammamiif ji'a meeqaaf waggaa meeqaaf dhugaa ture akkasumas immoo jabinni alkoolii sun hagami. Fakkeenyaaf namni farsoo dhuguu fi namni araqee dhugu tokko miti. Araqeen alkooliin isaa baay'ee cimaadha waan ta'eef carraan tiruu keenya miidhuus ol kaa'adha. Kanaaf jabina alkoolii dhugaatiin sun qabu akkasumas baay'ina isaa akkasumas turtii isaatu murteessa jechuudha. Hangam alkooliin akka tiruu keenya miidhu. Lammaffaan vaayirasota tiruu miidhanidha. Akkuma beektan vaayirasonni tiruu miidhan 5 jiru kan vaayirasii tiruu jedhamanii beekan A, B, C, D, E jedhamanii. Isaan kana keessaa vaayirasota tiruu miidhan jenne kana keessaa kan gosa A, D fi E jedhaman kan dhukkuba tiruu kan yeroo gabaabaa yookaan acute hepatitis qofa kan namatti fidan yoo ta'u, yeroo dheeraaf namarra turanii turtiidhaan tiruu keenya dhabamsiisuu hin danda'an. Warri kun yeroo gabaabaaf tiruu keenya miidhu malee yeroo dheeraaf hin miidhan jechuudha. Vaayirasiin tiruu gosa B fi C jedhaman ammoo faallaa isaan sanii yeroo dheeraa kan namarra turanii fi turtii keessa kan tiruu dadhabsiisaa deemanii hanga tiruu hojiidhaan ala taasisanii lubbuu namaa galaafachuu akkasumas kaanserii tiruu fiduullee ni qabu. B fi Ctu baay'ee cimaa fi hamoodha jechuudha. Keessumaa namoota mana yaalaa keessa hojjetan, namoota qunnamtii saalaa, namoota adda addaa hedduu waliin raawwatan akkasumas kanneen kana fakkaatan biroo dhukkubni vaayirasii kanaaf hedduu saaxilamoodha. Sababni isaas hepatitis vaayirasii kan jedhamu B fi C kun yeroo hedduu dhangala'aa qaama nama sana qabu wajjin kanneen rileeshinii qabanitti daddarbaa fakkeenyaaf wal qunnamtii saalaa fi kan kana fakkaatan. Isaan kun egaa namoota mana yaalaa hojjetanii fi namoota hedduu wajjin wal qunnamtii saalaa raawwatan biratti baay'inaan mul'ata darbee. Garbiraan qorichoota. Qorichoonni mana yaalaa kennamanis ta'e mana yaalaan alatti kennaman tiruu keenya hedduu akka hubuu danda'an beekamaadha. Haa ta'u malee qorichoonni mana yaalaa irraa kennaman durumaan dursee namoonni qoricha kana kennanis ta'e oomishan waan beekaniif haalaa fi of eeggannoo qabuun kennu. Haa ta'u malee kanneen mana yaalaa alatti kennaman akka qorichoota aadaa akkasumas qorichoota osoo ogeessa yaalaa hin mariisin bitamanii akkasumatti fudhataman tokko tiruu keenya irratti miidhaa hedduu geessisuu danda'u. Keessumaa qorichoonni aadaa kan aadaadhaan kennaman dooziin isaanii hin beekamu, qabiyyeen isaanii hin beekamu, guyyaatti yeroo meeqa fudhatamuu akka qabu hin beekamu akkasumatti kennama. Isaan kun yeroo hedduu tiruu namaa miidhuu danda'u jechuudha. Arfaffaan dhukkuboota kanneen biroodha. Dhukkuboonni hedduun kan asirratti kaasuuf baay'inni isaanii nama rakkisu kanneen dhibbaan lakkaa'aman kan tiruu keenya miidhan jiru. Kan hagas hin jedhamne hedduudha. Isaan kun egaa asitti hin barbaachisanii. Haa ta'u malee kanneen armaan olitti jenne alkoolii baay'inaan dhuguu, qorichoota aadaa akkasumas qorichoota fayyaa kan ajaja ogeessa fayyaa ala fudhataman akkasumas vaayirasota tiruu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Isaan kanatu baay'inaan hawaasa keessatti mul'ata waan ta'eef. Mee tiruun yeroo miidhamtu mallattoo akkamii agarsiisti yookaan mallattoowwan dhukkuba tiruu haa ilaallu. Inni jalqabaa qaamni guutummaa guutuutti keessumaa garaan dhiita'udha. Kunis suutaan ji'ootaaf waggootaan dabalaa kan dhufu yoo ta'u, yeroo baay'ee mallattoon kun kan mul'atu erga tiruun hedduu miidhamee booda. Halluun ijaa gara keellootti jijjiiramu inni garbiraan. Halluun ijaa keelloo ta'u. Halluun ijaa kan gara keellootti jijjiiramu miidhama tiruu kan yeroo xiqqoo yookaan kan yeroo dheeraas kan agarsiisu ta'uu danda'a. Keemikaalli bilirubiin jedhamu kan tiruudhaan dhabamsiifamu qaama keessatti kuufamuudhaan kan dhufudha. Halluun fincaanii bifa
kookaa-kollaa fakkaachuu, halluun fincaaniis bifa dhugaatii kookaa-kollaa kan fakkaatu sababuma bilirubiiniin hin jirre achi keessa jiruuf jechuudha. Akkasumas dadhabsiisuu, nyaata jibbisiisuu, balaqqamsiisuu, dhagna gubsiisuu fi kanneen birooti. Waa'ee mallattoolee dhibee turuu fi ka'umsa dhibee turuu hanga kana erga ilaallee booda mee turuu keenya fayyaatti eeguuf maal gochuu qabna kan jedhu haa ilaallu. Tokkoffaan alkoolii haga danda'ametti tasuma dhuguu dhiisuu. Akkasumas yoo kan dhugnuu fi dhuguu dhiisuuf fedhii hin qabne ammoo yeroo mara dhuguu dhiisuu fi akkasumas xiqqeessanii dhuguun fayyaa turuu keenyaaf gumaachuun barbaachisaadha. Lammaffaan namoota dhukkuba vaayirasii turuu akka qaban beekamee fi mallattoo dhukkuba kanaa qaban keessuma vaayirasii gosa B yoo ta'e harka duwwaa dhangala'aa qaama keessaa ba'u tuttuqaa irraa of qusachuu barbaachisaadha. Inni sadaffaan talaallii hepatitis B vaayirasii fudhachuudha. Talaalliin vaayirasii kanaa yoo fudhanne hanga 90% umurii guutuu dhukkuba hepatitis B vaayirasii irraa namarraa dhorkuu danda'a. Talaalliin kun keessumaa namoota mana yaalaa keessa hojjetaniif, namoota quunnamtii saalaa namoota hedduu waliin taasisaniif hedduu barbaachisaadha. Talaalliin kun namoota umuriin keenya sadarkaa daa'imman ol ta'eef kiliinikoota dhuunfaa hedduu keessatti ni argama. Haa ta'u malee daa'immaniif immoo ijoollummaa irraa kaasee yeroo kittibaatti fudhataman isa keessatti ni kennama. Inni arfaffaan yoo vaayirasiin turuu nama keessatti argame mana yaalaa deemuun vaayirasii gosa C yoo ta'e yaalamanii guutummaa guutuutti fayyuun ni danda'ama. Hepatitis C yoo ta'e. Vaayirasiin gosa B ammoo miidhaa turuu keenya irraan akka hin geessisnee fi vaayirasicha baay'inaan akka wal hin horre qoricha taasisu fudhachuudhaan of fayyisuun ni danda'ama yookaan of fooyyessuun ni danda'ama. Inni shanaffaan yoo tarii osoo talaallii isaa hin fudhatiin dhiiga nama vaayirasii gosa B qabu waliin walitti bu'an yookaan wal quunnamtii saalaa raawwatan qorichi isaas 72 keessatti fudhachuu qaban kan immunoglobuliin jedhamu ni jira. Kanaaf erga isaan mudatee booda atattamaan mana yaalaa deemuun talaallii kana fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Ja'affaan qorichoota mana yaalaa irraa fudhatan of eeggannoon akka ajajametti turtii ajajameef hanga ajajame fudhachuu. Qorichoota mana yaalaa alatti kennaman tasuma fudhachuu dhiisuu. Keessumaa kan duraan miidhaa turuu qaban yoo ta'e of eeggannoo guddaa barbaachisa. Duraan namoonni dhibee turuu qaban qorichoota fudhachuu irratti of eeggannoo cimaa gochuu qabu. Keessumaa qorichoota aadaa kan dooziin isaanii hin beekamne, kan guyyaa meeqa fudhatamuun akka qaban hin beekamne, qabiyyeen isaanii kan hin beekamne kana fudhachuun akkasumas dawaa fayyuma bitanii fayyadamuun ajaja ogeessaa malee gaarii miti jechuudha. Torbaffaan mallattoowwan miidhama turuu agarsiisan armaan olitti tarreeffame yoo ofirratti argan atattamaan mana yaalaa deemuun yaalamuun barbaachisaadha. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa turtii gaarii.